السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم شيء كنت أنا كم؟ أجا كم فيا؟ كم سنة كم؟ غيرت. أيه. كان في ريتنج برا شيء كنت. مات. قاعدين قبائل شيء. أيه. قاعدين في يجونني يا سبب سوداء زين جارتي فودة. أيه. erga fuudhe waggaa lama wajjii jiraanne ilma tokkollee walitti arganne akka jaalatamuu gaafa tokko shorta amma nutti cabsitee isiin biyya galtee ani isaa fe'e. Isin biyya galtee ati hoo? Anni hafee rabbi na baase. Ayyee. Erga gallee anis biyya san keessatti waraqaa Sumaalee bitadhee utuu jiraannu walumaan osoo achittis quba qabaadhu utuma ammoo hamma dandeessu waan danda'us waan qaru utuma gargaaruu waggaa 3 yookaan waggaa 4 turree gargaara jechuudha. Pura kana keessa ammoo tuyyuu jidduu keenyatti zanniin dhufee maatii isinis wal dhabuun dhufee maatiidhaan wal dhabnee utuma akkanatti jirru baatii 4 warraan maatiidhaan isillee wal dhabnee baatii 4 osoo ga'u anillee namoota waraqaa hin qabne wajji manatti natti cabsanii qabamee biyya gale. Ayyee. Erga biyya galee warra isiittis hin qorree zanniin kun waan jiruuf gara maatii kiyyatti galee isiin jireen bakkitoon siidhaa sallaadha. Ayyee. Maatii kiyyatti galee bifa araaraatiif amma ammoo maatii kiyyaa wajjidha inaani walii galuu dadhabne. Asuma keessatti amma nikaaya jidduu kanatti irraa buusanii qaadii shari'aadhaan osoo waraqaan tokko natti hin dhufin osoo maatii kiyyatti hin dhufin gandatti illee otoo hin dhufin qaadii shari'aan nikaa irraa buusanii namaa nikaa godhane. Ayyee. Akkami wanti kun illee ani waraqaan tokko seeraan natti hin dhufne maatii kiyyatti hin dhufne otoo ani hin galin irraa buusan otoo jenne maatii kiyyatti waraqaan tokko hin dhufne gandatti hin dhufne natti hin dhufne. Ammoo adeemsa wal dhabbii kennaa jidduu kanatti waggaa 7 ol turree jira waggaa 6 ol turree jira. Kana keessatti nikaa irraa buusanii namaaf nikaa hidhanii osoo waraqaan tokkollee gaafiin tokkos naaf hin dhiyaatin jechuudha. Ati eega ati galte na dhageeffadhu eega ati galte hamma nikaa irraa buusan isaan odoo sitti isin himin. Duraan dursee waan kana yeroo hedduu irraa dubbannaa qaadiin gartee odoo jaarsan dubbifne rakkoo kamittuu beekaawo rakkoo gartee namni tokko saayidii tokkoon gamuma tokkoon himatu rakkoo warrummaan gartee soddaadhaa intalaa gartee himatu kawaa takkan godhin kasii kanaas hin beeyne atuu suudii dhuftee biyya galtee jirta odoo gartee siis hin gaafatin akkaman lafaa kaanii gartee si duubaan akkanatti nikaa irraa buusan kana abadan shari'atti garteen jiroonni kana. Sheekota amma as keessatti dhugaan jiru maal isinitti fakkaate wanti isaan sababaa waan kana sababaan as keessatti godhamelleedha ni gattee ni dagattee yeroo hedduu naan jedhanii erga galee ammootu obboleettii isiittu mallaqa na biraa qabaa mallaqa kana ammoo gaafuma waraqaa Sumaalee na dhalee waraqaa Sumaalee as keessatti bitatu kan obboleettiin na gargaarte mallaqa kana na gaafatanii gaafan biyya galeetiidhaan yoo araaramuu ka barbaachisu taate mallaqa kana deebisii mallaqni kun haa dhufuu naan jedhama. Duuba mallaqa deebisii. Mallaqa kana nammoo mallaqa kana harkaa qabaddee kennuu hin dandeenye. Kanumaaniin danqamee kalasi waa ergasii ammootu wanti tokko wanti na gaafatame hin jiru amma ammoo namaaf nikaa godhanii jiranii. Anis ammoo ni kenni kiyyarra jiratti hin beeka waan kanaaf agartanii wanni kun ammoo yeroo hedduu namni ati mala gaafii ta'ee akkanuma ati nuyi shari'aadhuma maali jedhama nuyi khijaanii si gaafatanii nuyi khisin jaanii nan gaafanne namni guyyaa tokkollee nan gaafanne haqan biraa qaba isin isa kana biraa qabdi namni tokkollee namni na gaafate hin jiru. Ati maallaqa sana duuba maallaqa niin kannaa maallaqa maan kaniin ati maallaqa gartee gizee maaf irraan kanniin maallaqa kanaaf fitinaas fidee beekta atillee.
طيب شيكوتا إني سن ملايني وان براتي سبب ملا كناتي فمو عن جابتي كده نكار راكا فاني كني كوني أكو بربادت سبب ملا كناتي ني دانكا مرات يكان jechuun maallaqa kanaaf fitinaasii fide gaa maallaqni fitinaasii fide maallaqa tanatee nyaadhu horkatee kun maal nu godhaadha amma wanni maan tana gartee cigeessaniif irraa sirraa hiisaniif fitina ati maallaqa gartee gizee irraa fuutetti ogguus deebisuu qabda. Garuu ammoo keessa sheekota jechuudha ani maallaqa mucaa sanii akkasiiti kennaafi jira amma sa'aatii kanattis kennaafi jira anis ammoo deebi'eesuma biyyoota keessa jira isiinis deebisee biyya kana keessatti. ati maallaqa sii deebisi immoo intala yoo atummaan ati hiikte malee niqaa keetii turra jira qaadiin otoo sin dubbifne hiikuu hin danda'u. Bara wanti biraatti nuti bilbilaan nan gaafatamne maatii kiyya sin gaafatamne irraa nu buusaa jedhamee maatii kiyya sin gaafatamne otoo gaafatame ta'ee waan tokko hin dhummaan jechuudha. Akkas inshaallah. Kanaaf galatooma. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل جانور. نجا. خيري. سلقا. قافين كباشيكا. أيه. بدي نانو كينا كانتي يا فارسي. إيه؟ Oromo kanato waldaan geessaa geetta. مايت. Afaarii fi Oromoo kana waldaan geessaa geetta maddi naannoo keenya kanatti. أيه. Uummanni kun islaa gama lachuu irraa islaama hoggaa walitti horiyaan kana hoggaa wal ajjeesan kana wanni kun islaminaa keessatti naman dorku. إسلامي ولا جيسون دور كذا إسلامي ولا جيسون دور كممنوع القاتل والمقتول في النار ولكن جا خمت دتشي ساسا مديما مالي سن الله أعلم قرونا مني إسلاما والدون حرامي ممنوع القاتل والمقتول في النار. قارنتني كيرا بكفتو ياتي بر. يجون خمنا خيرتي سر دتشي تدرى سداو فلوفه. Oiruu teetirraa siyaaree of dachi teetirraa siyaaree of dhufe sanaa kama biraati. Jechuun ofirraa lolaan waggaa sanatti ofirraa ajjeesanii soomaamii jechuudha. Egaa nama dachii ta'e Ganda fudhachuu keessaa akkanatti. nama dhufee gartee bikka ati jirtu si barbaade firaa dhoyita. Akkas. Ayyaa kanas galatoonu. Ayye ayye. Dhiifama xiqqoo dhiifama tokko. Salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ قاسم قبل. Ayye. Mucayyoo waytu gaafii wayii gaafadhunaan jedhee Ha? gaafatu barbaade waa'ee isaa irratti. Mucayyoo maali? Gaafii qaba gaafiin qaba. Gaafadhu ayyee. Nikaa hidhee ergasii booda mucaa nikaa wajjisan biyya hin jiraa. Nikaa hidhadhee? Inni anis biyya alaan jira inni biyya jira. Ayyee. Ergasii booda mallaqa ittiin ergaa mallaqa manaan ijaaraa waan adda addaa hojjedhaa jedhee mallaqa narraa hin fuudhaa. Ayyee. Ergasii booda amma mallaqa kiyyas inni wanta kan hin hojjennes wanta kan hojjetee hin jiru
mallaqa kiyyas sin fixee wanta akkas hin hojjenne ergasiin booda mallaqa kiyyas darbee kan maatii kiyyas mallaqa waan isiif waa hojjedhadhee mallaqa irraan fuudhee. Ayyee. Ergasii booda mallaqa sanis fixee booda baqa nas baqa sin barbaadu baqa naan jedha yeroo tokko baqa sin barbaadu naan jedha yeroo tokko ammoo mallaqa kiyyaa deebisi baqa isaa kiyyaa irraa hiikin jedha. Ergasii booda bas mallaqa kiyyaa sin deebisu ni kaakee sirraa ni kuu sirra kisaa qofa naan jedha. Sirraa hiikuu ni kaakee mallaqa sirraan deebisu mallaqa wayitu sirraan fudhannee naan jedha. Aya. Ergasii amma booda kaas maatiin isaas baqa amma inni biyya badee baqa biyyan jiru inni maatiin isaas baqa isaa irraa hiikadhaa dandeessanii keessan jedhanii faamiliin kiyyas narraa hiikuu barbaadanii inni garuu biyyan jiru inni osoo argayyoon isa narraa hiika hin danda'ama. Ati ni hordoftaa Feesbuuka kiyya kana jala ni deemtaa? Darsii xiyya tana yeroo hedduu ni hordoftaa? Yeroo baay'inaa. Yeroo baay'inaa. Yeroo baay'ee ni hordofta. Amma meeqa hordofte? Inni hordofaa yeroo tokko tokko yeroo liivii irratti hin argine hordofaa. No sirriitti amma meeqa jala deemtee na deebisi. Lakki ani gizuma naami jaayee yeroo takka takka seena jechuu keeti moo allakki gartee guututti si hordofaa mee na deebisi amma meeqa hordofu jirta? Yeroo naami jeetti yeroo ammoo naami jeetti yeroo liivii seentan hin hordofaa yeroo naami jaayeen hin hordofu yeroo naami jeetti yeroo liivii irra jirtan hin seenaa yeroo hin dhageeffadhaa yommuu yeroo hundaa yeroo baay'ee miti. Kanaafuu yeroo takka takka hordoftaa jechuudha. Yeroo naami jeetti ansi waan biyya ormaa jiruuf yeroo baay'ee naami jaawu yeroo naami jeetti hin hordofaa yeroo naami jaayeen ammoo. Akka sanirrattuu maallaqni keenya addame ayyee. Silaa yeroo hedduu nu jala hordoftee maallaqa ittiin ergitu silaa. Yaadsa keessa maallaqa ittiin ergitu. Yeroo hedduu irraa dubbanne waan kana akka malee dhiira hedduu gartee dubartii akka maletti gartee maallaqa mana jaarra maarree pilaanaarra dhufe diigame balaa qalaa maarree jedhanii dubartii meeqa qullaa hambisanii ni isinii kanii jechuudha. Kanaafuu wanni keekun amma dhimmi keekun dhimma gartee amma nu laalchisuu miti maaliif dhimma gartee kuni manguddoo biyya gama gartee gurbaatii fi manguddoo gama kee gaman talaa warra kanaa dubbatee warra kanarraa gartee dubbiin gara gartee qaadii dabarti gurbaa dubbisan gurbaa yoo dadhabanii onni godhan manguddoon gama lameeni qaadii dubbistee qaadiin akkasitti gartee murtii sii godha akkasi obboleeti waan kana dubbachuu dandeenyu yeroo hedduu ni dubbanna. Maatiin gara lamaanuuf maatiin isaa lachuu bakka xumuranii jiranii inni bes inni hiikuu bakka isii rakkisaa jireenyi waan biyya badeef amma namni ustaasni guyyaa sanni isaa hidhan hiikuu ni danda'ani. No ani immoo kana murteessuu hin danda'an. Kana murteessuu hin danda'u achumatti qaadiin manguddoon gama keetiitii fi gama gurbaa laalanii ragaa ba'anii gurbaan kun akka malee godhee jira. Ciyyoo tana horii sirraa nyaatee jira. Miidhee jira jedhanii qaaditti himan qaadiin akkasitti murtii sii godha. Taqaadii sana eeggadhu inshaallah. Akkas. Akkas. Taa'ammoo nyaadhamina yaa shamarran keenya yeroo hedduu isinitti himnaa akkasan isin goona wallaahi haareetti dhuftan ammaas haareen maallaqa erginee kanan dhaabne isin. Assalaamu alaikum. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam. Fayyaa. Gaafiin qaba. Aya. Gaafiin tiyyaa hashiisha dalaguun haraam hin qabu. Hashiisha dalaguun haraam hin qabu jette? Namaa gaafadhu siin jee moo ifumaaf gaafatte? Jaarsa kiyya hashiisha dalaga. Yemen irraa Suudii naqa? Haraam callaa horii isaa atillee nyaachuun taatu. Haraam hin qabu sheeka haraam hin qabu sheekatti gaafadhu naan jaabar yoon dhiisi jehuun hin dhiisu. Haraami sheekni haraami moo shari'aan dhoorkitee jirti hashiishni haraami. Haraami wanni nama sakraansaa gartee
hashiishni haraami shakkii takka malee akkas haraami shakkii takka malee horii haraami. Hayyi ammallee gaafii rammadaa obboleettiin biyya takka beektaa kijibdi. Haya. Ni kijibdi yoo maa kijibda jetteen ani kijibaan hin jiraachuu barbaadaa siin jetti ishii kanarraa fagaachuudhaaf itti sin bilbiluu yoo ni jala callisee irraa fagaadde akkaman yoo namni sun kijibu nin aara. Gorsi kijibni haraami. Egalee kijibni dhoorka shari'a islaamaa keessatti. Akkanatti hin jiraadhaa siin jetti. Jira kijibeen jiraachuu barbaadaa jetti isiin. Kijibeen jiraachuu barbaadaa. Kijibdee jiraachuun barbaadin jiin kophaatee qabrii seentaa waan kana dhiisi wanni kun haraami. Shari'aan dhoorkitee jirti namni gartee kijibu namni gartee kijibni gartee jalina nama oofa jalinni gara ibiddaan nama oofa wanni kun halaaka dhoorkaadha shari'atti kijibuun haraami dhiisi jiin gorsi. Gorsi Gaafin tokkocha ammallee isiin akkas gootii ammallee deebi'ee inni amata lama hashiishuma dalagaa. Ani khalaas adda baana amata lama guutuu hashiisha dalaydaa dhiisuu diddee jirta ammallee ni kijibaa. Kana hunda dhiisoo jetteen hin dhagoo yoo na'ii kijeen rakkoo qaba. Duratti himiti deebi. Duratti himiti. Wajjinaa soo itti himeen jira yeroo meeqan itti hima haraami waan joo hin dhagoo ni kijibdaa haraami hin jiru haraami miti. Amma waan jettuun shari'aan akka jirutti haraami jette hashiishni shakkii takka malee namni irra wal kilaafa hin jiru akka inni haraamte akka inni haraamte hashiishni tanaafuu haraami jedhanii jiitti mi hooti. Ani nayiif jechuudhaan sirrii miti nayiif yoo hin jee rakkoo qaba ana karaa tijjaan. Duratti mi hootuun jee rammata nasiin himu. Aye. Aye.